Mammaaksi waanuma facaafatan haammatan jedhu zamana ammaa kana guyyamaa guyyatti mul'achaa jira. Durdur badiin namni tokko hojjeteem oolee bulee kan deebi'udha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota madda olaabuu miidiyaa nageenyi kennaa kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu. Utaalan maleen cabanii caban maleen okkolaniin sun dhuftee bira geettee jirti. Yoo humnaatii yoo dhaadannootii ardiilee torban tana guutuu anatu hoggana anatu ajaja kan jettu Ameerikaan badiin isiin guyyaadhaa guyyatti addunyaa kanarratti raawwattu itti balaqqeeffamee isima hubaa jira. Ameerikaan gidduseentummaadhaan waan suusittee fakkaata. Iddoo wahiitti sagalee walitti bu'iinsaa dhageennaan akka silaa biyyoota guddatanii fi akka silaa dhagahama guddaa qabdutti daddaftee dhaamsuun osoo irra jirtu boba'aa itti harguftee waraanni sun akka laboobu taasifti. Fakkeenya kanaatiif waraana baha giddu galeessaa kana keessatti baraa baratti addaan hin cinne ilaaluun ni danda'ama. Doonaald J. Tiraamp erga filannoo injifatee gara barcuma White House'tti bahuu mirkaneeffatee boodam osoo masaraa keessa hin seenin dhaadannoowwan sodaachisoo hedduu dhageessisaa tureera. Lammiilee hiddi dhaloota isaanii Ameerikaa hin taane biyya keessaa baasuu irraa eegalee hanga daangaa qaxxaamuree biyyoota biroo doorsisuutti gaheera. Dhaadannoowwan kanneen keessaa tokko amajjii 20 gaafa masaraa White House seene jalqaba Gaazaa azaabatti jijjiira jechuun hamilee guutuudhaan ummataa fi miidiyaa duratti dubbate. Osoo amajjiin 20 hin gahin magaalaan midhaagduun Ameerikaa Los Angeles ibidda bosonaatiin bobeettee azaaba fakkaattee jirti. Kun waan facaafatan haammatan nama jechisiisa. Balaa ibiddaa Los Angelesiin lakkoofsi namoota du'anii hammana ga'ee jedhanii guyyaadhaa guyyatti gabaasuu eegalan. Bubbee hamaan balaa ibiddaa to'achuu irratti hojjettoota balaa ibiddaa kana danquun akka ibiddichi hin hir'anneef dhiibbaa irratti uumeera. Gargaarsa bubbee hamaa kanaan alattis allaattiiwwan bosona keessa jiraatan mukukkula ibiddaa kana fuudhanii bosona keessa deemaa turaniiru. Ibiddi isaan ittiin deeman inumaayyuu qabeenya dabalataa akka manca'u taasiseera. Dhaadannoo Doonaald Tiraamp kun guyyaa tokkotti Gaazaa azaabatti jijjiira jedhe kanaan wal bira qabamee dubbatamaa tureera. Buqqaatii fi dararaan lammiileen Filisxeen baatiiwwan 15 keessatti argan lammiileen Ameerikaa naannawa Los Angelesii fi Kaalifoorniyaa guyyoota 6 keessatti arganiiru. Magaalaa kana keessatti wanti akka sababaatti xiinxaltoonni garaagaraa kaasaa turan konferansii qophaa'e tokko irratti haasawaa taasisaniin uumaan akka hin jirree fi digriin isaas 0 akka ta'e homaayyuu gochuu akka hin dandeenye haasaa turaniiru. Yeroo haasafni kun gaggeeffamus hirmaattonni hamilee ho'aa taasisuun uumaan akka hin jirre mirkaneessanii jiran. Magaalattiinis magaalaa uumaa hin qabne waan taateef kana keessatti ol aantummaa nutu qaba jechuun dubbataniiru. Garuu haasawa kana hordofee magaalattii keessatti wanti uumame balaa seenaa Ameerikaa keessatti takkuu hagana mudatee hin beeknedha. Balaan kun qarshii biyyoota akka Itiyoophiyaa waggootaaf ceesisuu danda'an guyyoota keessatti kan dhabamsiisedha. Hattoonnii fi saamtonni balaa ibiddaa kana da'oo godhachuun mana namaa saamanii waan argatan keesha isaanitti naqachuufis karaa saaqeefii jira. Poolisiin naannichaa manneen namoonni akka keessaa ka'an ajajaman cabsuun akka saamamaa turanis ifatti himee ture. Ibiddi qabatee reefuu guyyaa lammaffaatti namoota hojjettoota balaa ibiddaa fakkaachuun mana namaa seenanii qabeenya saamanii ba'an qabnee hojiirra oolchineerra jechuunis akka fakkeenyaatti kaasaniiru. Kanaan wal qabatee warri humna qaban qabeenya isaanii eegsifachuuf eegdota dhuunfaa yoo qacaratan warri humna hin qabne ammoo iddoon isaan keessaa bahanii fi manni isaan waggootaaf keessa jiraachaa turan osoo ibiddaan hin dhabamin dura saamtotaan dhabamaa tureera. Iddoo akka namoonni ba'an ajajame keessaa bakka qabeenyi Kamala Harris itti argamu takko ta'eera. Bakka balaan ibiddaa hammaachuun namoonni akka gadhiisan ajajaman keessaa tokko bakka qabeenyi pirezidaantii itti aantuu Ameerikaa Kamala Harris itti argamudha. Kamala Harris ammoo yeroo duula filannoo isaanii saala wal fakkaataan deeggaram warra seexana waaqeffatuufis mirga ni kenna jechaa turteerti. Kana malees taphataan beekamaan kubbaa kaachoo LeBron James taatoo fi bulchaan duraanii Kaalifoorniyaa Arnold Schwarzenegger hoogganaan Disney Bob Iger fi rappariin beekamaan qopheessaan sirbootaa Dr. Dre bakka kana qabeenya isaanii akka qaban qabeenyi isaanii kun garuu guutumaa guututtis akka barbadaa'e himamaa jira. Los Angeles guyyootuma kana keessatti manneen 35,000 ol humna ibsaa akka dhaban taasifameera. Tilmaamni maarsariitii poweroutage.us maamiltoonni 100,000 fi 75,000 dhaabbata humna ibsaa Edison Kaalifoorniyaa kibbaa akka hin argannes ibsameera. Dabalataan maamiltoonni 17,000 ol ta'an ammoo
waajjira bishaanii fi humna ibsaa akkasumas maamiltoonni bishaanii fi ibsaa Paasaadiinaa humna elektirikii argachaa akka hin jirre guyyaa lammaffaatti gabaafamee jira. Waajjirri bishaanii fi humna ibsaa Los Angeles erga ibiddi qabateen maamiloota 350 ol ta'aniif hojjettoota 100 bobbaasuun ibsa kanaaf gargaarsa akka godhan ergus ta'uu akka hin dandeenye ibsameera. Daangaa yeroof balalliin dhorkameen Paaliseedis keessatti dirooniiwwan 30 ol ta'an sa'aatii 24 keessatti mul'achuun jechuun dubbi himtuun waajjira ibiddaa Los Angeles Shaayilaa Kaaliheer dubbattee turte. Aangawoonni daangaa yeroof balalliin dhorkametti diroonii balaliisuun seeraan ala ta'us garuu isaan itti fufuun ibiddi kun akka hin dhaabneef danqaa ta'aa turaniiru. Kun osoo kanaan jiru daa'immanii fi dubartoonni Gaazaa keessatti isaan boombii erguun achitti barbadeessaa turan ibidda kanaaf deebii gahaa kennan. Gara laafummaa fi tasgabbii uummata Gaazaa keessatti boombii Ameerikaatiin barbadaa'aa jiranii kana garuu dinqisiifachuu dhabuun baay'ee ulfaataadha. Osomaa isaan itti dhaadatan, osomaa isaan lafarraa haadhuman jedhan yeroo rakkoon hamaan kun isaan mudatetti gaafiin isaanii maal isin gargaara kan jedhu ture. Addunyaan kan eegaa turte garuu waan isaanitti gammadanii isaanitti kolfanitti fakkaataa ture. Daa'imman kunneen rakkoo buqqaatii, mana buqqa'uu fi qabeenya ofii dhabuu nuti argineerra. Kanaafuu wanta dandeenyuun isin biraa dhaabbanna jechuudhaan deebii gahaa kennanii jiru. Addunyaan guutuun uummata onnee qulqulluu, uummata garaa laafessa kana barbadeessaa akka turan arganii jiran. Ameerikaan garuu kana waan argitee hin fakkaatu. Ameerikaan akka waraanni Gaazatti eegale irraa jalqabdee baatiiwwan 15 keessatti doolaarri isheen waraana kana keessatti Israa'elootaaf gargaarsuuf kennite osoo walitti qabamee Gaazaa ammaa tana deebisanii ijaaruuf kan danda'udha. Biyyattiin saayinsii fi qorannoowwan garaagaraatiin eenyuyyuu itti hin dhihaanne tun hanga ammaatti garuu balaan ibiddaa isaan mudate kun hanga ammaatti dhaamuu hin dandeenye. Isaanis dhaamsisuu hin dandeenye. Hojjettoonni balaa ibiddaas yaalii danda'an hunda carraa silaa qabanitti fayyadamuun yaalaa jiru. Haa ta'u malee kaabaan hanga tokko xiqqeessineerra yeroo jedhanitti kibbaan ibiddi biraa ka'ee mancaatii biraa geessaa jira. Ibidda gaafa guyyaa kibxataa tokko jedhee magaalattiitti lafa kanaan dura homaa irratti hin uumamne fakkeessee gubee xumuree jira. Osoo kun haala kanaan mancaatii geessisaa jiru balaan biraa gara kaaba dhihaatiin kiiloomeetira 40 irraa fagaatee mudachuun ammallee muddama biraa kaaseera. Ibiddi bosonaa haaraan Los Angelesitti mudate kun saffisaan babal'achaa kan jiruu fi ariitiin isaa kan duraayyuu dachaadhaan akka caalu dubbatamaa jira. Ibidda hamaan roobii ganama magaalaa Los Angeles irraa gara kaaba dhihaatti mudate kun lafa hektaara 10,000 olitti babal'achuun guyyaa tokko keessatti kana gaheera. Ibiddi haaraan kun ibidda guddaa lamaan ji'a kana keessa naannawa hedduu barbadeesse irraa gara kaabaatti kan mudatedha. Bubbeen naannichaatti sa'aatii tokkotti gara kiiloomeetira 32 hanga 40 bubbisaa ture. Ibidda dhaamsuudhaaf inumaayyuu cimsem hojjettoonni balaa ibiddaa akka hin seennes danqaa jiraachuu BBC'n qaamaan argamee gabaaseetiin addunyaan kun guutuun daawwateera. Guyyaa tokko qofa keessatti jiraattonni 30,000 ol ta'an naannichaa akka bahan ajajni darbeera. Jiraattonni 10,000 lakkaa'aman biroo ammoo qe'ee isaanii irraa guyyaa walakkaa keessatti buqqa'aniiru. Hojjettoonni balaa ibidda kana dhaabsuuf baay'ee ulfaataa ta'uu himanii sababoota garaagaraatis tarreessaniiru. Sababoota kanneen keessaa shimbirroonni bosonaa jalqaba irratti ka'aniiru. Shimbirroonni kunneen ibidda kana osoo laboomni isaa irraa hin dhaamin jirma isaa qabatanii naannoo ibiddi biraa hin qaqqabiniin gahuun hojmanii isaanii hojjetaa jiru. Isaan dhaabsisuun kan danda'amu immoo yoo gosa isaanii dhabamsiisan qofaadha. Kana gochuun ammoo waan hin yaadamneedha. Inni biraa akka sababaatti kaa'ame bubbee hamaa yommuu ta'u qilleensi kun sa'aatii tokko keessatti giddu galeessan kiiloomeetira 38 hanga 40 kan saffisuudha. Mammaaksi waanuma facaafatan haammatan jennee jalqabnes kanumaaf. Walumaa galatti ibiddi kun dhaamamuu hin dhaamuun waanuma waliin ilaallu ta'a. Kan guyyaa har'aatiif qabanne asuma irratti goolabneerra. Waan nu dhageeffattaniif galatooma.